وانت قصر أربعة دمس سجلين كبايهم نكبوان تافي مي ما يكتكوا كانوا في الراس السيتي أما اللي بتنادى بالميواتك اللهم ارحم حسيني شيك جوار دايما دروبيون تسني تنجدان فالما شاشة جراس قيا بيا جدم صدو بيا واقو قوتو بيا لي تري بيا مصطفى وزن بيا نادي قمتا اسنتو كيس جرامال تبدا سلام عليكم زينيا سلام عليكم أباقيا تنبوتين تناديبتي جري جروتين نجميتي سلام عليكم زينيا سلام عليكم أباقيا ورمونا درجاته دوابين سنجاته أجبو السلام عليكم بارك يا عارفو الدنيا نجايب دي نور بالرائف oromoon biyyan diigu yoo ijaare faamale shukrii rabbiin haa gayu aadaa baddennuu gale shukrii rabbiin haa gayu aadaa baddennuu gale shukrii rabbiin haa gayu aadaa baddennuu gale ajaboo thank you kana sagalee jechuun kana Anan disayu. Aman, gaafa dhufnu amaan hin barbaacha akka dhufne amma nu badhe. Galatoomi dhugaa. Galatooma. Jabaadhu. Wanta kanarraa adda ta'e waan kan biraa waan kanarra baay'ee ta'e gara fuulduraatti hojjedhu galatoomi waaqessi haa gargaaru. sagaleen baaroodha sagalee teeknika sagalee ittiin shaakalan keessa akka saayinsii muuziqaatti tokko odoo jedhee fudhateen nan gammadan sirratti kana sirratti argee jira keessattuu immoo haming isa jennu fakkeenyaaf gaafa afaanii fi hidhii keenya cufane gizee jettu sanii wanni jechuu barbaada sunillee qixa sirriidhaan nutti dhagahamaa ture jechuudha. Teeknika sagalee ittiin baafamu saayinsii keessatti arginee jirra wantoota gaggabaabaa jechuudha. Garuu wanni ani of duratti ittiin of eeggachuu qabda jedhee yaadu waa tokko qofa. Sagaleen kan kee baay'ee humna qaba. Kophaa baaroo maayikii odoon qaban lallabaa turte natti fakkaata. Nama baaroo baay'eellee baafte natti fakkaata. Kanaafuu maayikii akkaataa fayyadama kee qofa sirreessuudhaan alatti